Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota Fuwaarshoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbiraa hagaa'u jechuun barbaade. Anaa dhufu akka dhuftanii laayikii xaqqi godha akka seentaniin jechuu Fuwaarshoo jabeeffadha maaliif beektu dhuga baattu ta'eera jechuudha. Kaameeraa isa biyya adda addaatti kaayyatee jira waan ta'eef hojiiwwan adda addaa guuree fiduu eegalee jira jechuudha. Ammas taanaan viidiyoon keenya waa baay'ee qabatee jira jechuudha. Warra Baangaalii wajjin jiraatan warra Baangaaliin qallabduu manatti jechuudha amma safuu Oromummaa fi safuu biyyummaa maatii irraanfatanii warra Baangaalii wajjin sagaagalummaa Suudaanii wajjin Naayijeeriyaa wajjin kan jiraatan kaameeraan keenya xiyyeeffannoo isaa Dubaayii fi Bahareen irra kaa'ee jira jechuudha. Kana booddee allaqellish Dubaayinaa Bahareen jechuu kooti. Warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii dhuga baaftuu Fuwaarshootaa maatii bashannanaallee ta'aa jechuun barbaada. Gamanumaan egaa har'ammoo maal qabatee dhufe kaameraan kee yaa obbo Neymar Fuwaad jechuun keessanii oolu jechuudha. Har'a garuu waa baay'ee waan ajaa'iba to'ateera jechuudha. To'ateera. Dubaayin keessatti, Sharjaa keessatti, Dubaayin keessaa baay'ee to'ateera. Akkas gara boodaatti isiniin agarsiisa waan ta'eef kana booddee dhaamsi kiyya kanin isinitti himuu barbaadu ijoolleen biyya adda addaa jiraattan shamarran jechuudha. Shamarran mana xalabaa jirtan kaayyoo keessaniif ta'aa baala fa'aa jirtan shamarran akkanaa wajjin maqaan keessan baduu hin qabu waan ta'eef toora waasaapii keenyaatiin waan beektan fidan nun gaha. Nuti immoo saaxilla jechuudha. Hanga maatii geessine saaxilla jechuudha. Saaxilla jechuudha. Kan hin saaxilu barbaade maayini shamarran yeroo shamarran tokko akkana taanaan suuraa asii wajjin Baangaalii wajjin akkana gadhiifnaa yeroo argamu maatii maal jedha isheen kootiis akkuma sanatti jirti jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaafu warra akkanaa kana gingilchinee of keessaa baasuun dirqama jechuudha. Duula kanarratti akka nu gargaartan obbo Neymar Fuwaad kabajaan isin gaafata jechuudha. Ayyan itti aansuudhaan Dubaayin keessatti gurbaan Anwaar jedhamu jechuudha. Gurbaan Anwaar jedhamu jechuudha. Sagaleen kiyya kun yoo sibira gahaa ta'e kaameeraan koo si to'atee jira jechuudha. Hanga maatii keetii dirasii dhaqeen jira jechuudha. Dhaquu malee wanti na hafe tokko hin jiru jechuudha. Maqaa maatii keetii yoo feeta ta'e, maqaa kee yoo feeta ta'e, silas kaa ilmoo ajaan haadha arrabsiiftii akkuma jedhamu sana jechuudha. Si dhumatteetti waan ta'eef, eddee ati deemuudhaaf ka'aa jirtus beeka waan ta'eef miliquu hin dandeessu Neymar Fuwaad jechuudha. Dhuftee qeerensa afaan buutee jechuudha. Agite qabnaan immoo hin gadhiisu jechuudha. Hanga maatii dirasii deemeeraan tokko mucaa tokko viidiyoo si gadhiisee waan taane gadhiisee na maatii gurbaan maatiin isaa oomoon addaa jechuudha. Jimmaa keessa oomoon addaa dhaqeeraan jechuudha. Maal jetta? Waan haa ta'eef miti nama hamaa jechuudha. Hanga maatii isaan deemuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana jabeeffachuu qabdu jechuudha. Wanta akkanaa yoo isin qunnamee jiraate kottaan nun gahaa nuti hin saaxilla. Hanga maatiin saaxilla jechuudha. Warra addoochi durbarraa jechuudha deemtee waan akkanaatiif hattuun jechuudha. Hattuuf gantuun asirratti saaxilamti jechuudha. Fuwaarshoo jabeeffadhaa laayikii tuqaa jabeeffadhaa isinii himeera. Isinii himeera. Itti aansuudhaan egaa akkuma beekamu Anwaar jechuudha dhaamsa koo hin finne birrii riyaala 5,000 qofaa miti kan ati nyaatte jechuudha. Kan ati fuutee awwaalte jechuudha. Ijoollee baay'ee irraa nyaatteetta. Maqaa hiriyaa kee Mubaarikiin jechuudha. Mubaarik jedhama kunoo birrii isaa siin agarsiisa kunoo asirratti jechuudha. Mubaarik jedhama inni kuni Dubaayin keessatti jechuudha. Makiinaa qaba Mubaarik kun jechuudha. Inni Anwaar jedhamu kuni waraqaa malee jiraata. Ijoollee mana xalabaatii yaasa. Mubaarik kanaan walii galee jechuudha. Kamiifuu ijoollee shamarraa akka ati guurrattee mana keessa jirtu sirriitti sirra gahamee jira. Kaameraan keenyas sirra gahee jira. Rafii ati kan arganii poolisiin mana kee bira gahee akka sirriitti haxannaa jiru akka dhufee achi olaa jiru beektaa atuuyyuu jechuudha gaafiin qabu sitti ergineerra jechuudha. Ergineerra kaameeraa keenya hin qabne sitti ergineerra waan ta'eef jechuudha. Kanaafu amma haasaa gabaabaa birrii Mubaarik kanarra jechuudha. Ankaleessa isa riyaala 5,000 jechuudha inni asirratti isinii qabadee dhufe. Hadha garuu kan biraas to'ateera kaameeraa. Eda to'atee sammoo. Eda maal to'ate beektu? Birrii Mubaarik jedhamu makiinaa qaba inni jechuudha. Anwaar kun waraqaan qabu waan ta'eef gurbaa isa kanatu iyyuu akkaawuntii Mubaarik kanarra gala jechuudha.
ijoollee shamarran mana madaamii ta'anii sharjaatti akkaawuntii mubaarik kan irratti galfatu jechuudha. Inni immoo achirraa fuudhee maal godha? Fuudhee awwaala jechuudha. Fuudhee awwaala jechuudha. Sirra gahameera jechuudha. Isa riyaala 5,000 immoo mana dhaxxee akka fuute kaameraan keenya si to'ateera jechuudha. Kan taaksii birrii 100 qobaatti sii kaffalamee akka riyaala 5,000 fuutee baate sirriitti sirra gahameera. Birrii sana guyyaa lamaan kana keessa hin deebiftu taanaan. Bona Imar Fuad mana keessanitti akka argamu borbeeki. Guyyaa lama booddee hanga maatii keetii nama argadheera as keessaa waan ta'eef nama geessu. Assalaamu alaykum maatii kee kaffalchiifna jechuudha rakkoo tokko hin qabu maatii kee nuu kaffalu. Egaa ilmoo ajaan abbaa arrabsiiftii waan jedhamu jira haadha arrabsiiftii waan jedhamu jira waan ta'eef. Teekkar fuul isa dhumaan sitti meetu. Dhuftee immoo osoo naqunnamtee gaarii sii ture. Garuu naqunnamuu didde maleeti. Akkati naqunnamtu immoo anasi godhaa. Na dhiisi. Bona Imar Fuad kaameeraa isaa kabajuu qabdaati. Tokkoffaa atis haati manaa jechuudha. Haati manaa si wajjin jiraattu jechuudha. Situ abbaa manaa hattuu wajjin jiraate waan ta'eef asirratti maqaa koo naayinaa waan akkasii hin barbaachisu. Zalaasti gee. Atis hattuu. Salumaati. Eeyyani kan obboleessa keenyaa kanaa isa kana jechuudha. Itti aansuudhaan inni itti aanu immoo Dubaay keessatti Sharjaa keessatti tokko to'atamteetti. Obboleettiin keenya tokko jaallatamtuuf kabajamtuun. Gifti dureen. Yaabbo ati haala kanaan bareeddeetuma haala kanaan miidhagdee birriidha jettee yeroo isa gurraacha kanaa wajjin ciiftu ati nama maaliitiin jedhi malee. Ati jechuudha haala kanaan bareeddee haala kanaan miidhagdee jechuudha osoo Oromoo wajjin jiraachuu dandeessu. Haa ta'u inni lammataan immoo osoo fayyaa qabdu osoo rabbiin fayyaa guutuu sii kennee jiru mana teessee fuulii natti bituudhaaf Naayijeeriyaa wajjin jiraattu maali addii kana of salphisuun kee jedhe maali ati sin dabbaruu gurraacha kana yeroo hammattee ciiftu rabbii rasuulii jedhe maali meeshaa isaatu guddaadha moo kam sii ta'ee zalaasti geem kan keetis sirra gahameera. Kaameeraan Imar Fuad si to'ateera. Hanga hiriyoottan keetii dira si to'adheen jira waan ta'eef. Kanaafuu zalaasti isa dhumaa siidhaa maatii na dhagaye jechuudha. Hanga maatii keetii dira si in ergin suuraa kanatti waa hunda hojii keetii wajjin. Maatiin kee dhaqii naaf hojjedhuuf naa dalagii fidiidhaaf si ergatanii miti. Malee Naayijeeriyaa wajjin dhaqii wal hojjedhuudhaaf si ergine waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Zalaasti geem isa dhumaa sitti maa yoo na qunnamte seeraaf kabajaan mana hojii galteen jiraanne ati zalaasti gee hanga maatii keetii obbo Imar Fuad ni imala jechuudha. Qophii. Kana garuu wanta amma sitti muuf dura bu'ee maani beekta akkaataa ati wajjin ciiftuu fi akkaataa ati wajjin gootu immoo waa hunda isaa kaameraan koo to'atee jira jechuudha. Bor immoo yoo diddee dhufuu diddee bor immoo isan gadi naqa jechuudha. Garaan koo danda'een baatu waan ta'eef garaan koo kuni waa baay'ee baachuu hin danda'u bokko keen du'aa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Fuad shoorratti fidee gadi naqa jechuudha. Zalaast dhaamsa dhumaati jechuudha. Sii dhaameera siif. Laayikii gochuun dagatanaa hundi keessanuu laayikii tuqaa sheer waliif godhaa. Waatsaappiidhaan hiriyoota keessan nama jaallattanuuf waliif daddabarsuun dagatanaa. Itti aansuudhaan immoo kaameraan keenya gara Bahareen illee mataa deeffachuun isaa waan dagatamu miti jechuudha. Hundi keessanuu gurraa qabdu natti fakkaata. Mataasaa gara Bahareen itti deeffatee jira jechuudha. Biyya Bahareen jedhamtutti. Bahareen keessaa immoo funaanuu eegalee jira jechuudha. Yaa salaam. Kan Bahareen gaafan gadi baase yaa salphina keessan yaa badiinsa keessan jara Suudaanii wajjin jiraattan jara Paakistaanii wajjin jiraattan jara Baangaalii wajjin jiraattan zirziriidhaan kaameraan keenya to'ateera. Zirziriidhaan qophaa'ina eegatis. Tokkoon keetii yoon gadi si yaamne ilaal. Anna Imar Fuad taa'een boola alaal. Taa'een siin jedhama. Na amaniin siin jedha. Kanaafuu Bahareeniin keessatti wanta akkanaa baay'ee hammaatee jira jechuudha. Baay'ee hammaatee jira jechuudha. Yeroo Hamzaa Jimmaa fala meeqaan qabsiifnee gara biyyaa galchinutti isintu ala nammoo Baangaalii wajjin hammaatee didee. Isaa innaan diddanii miti qophaa haka. Boriitu yoo rabbiin waagaan nu bulchinu oolche boriitu na eegaa zirzirii isaatii wajjin mana jarri itti ciisa. Waan jarri godhanu wajjin waan jarri tokko isaatiin qophaa'an eegaa. Eeyyan warra jirtanu subscribe godhadhaa. Subscribe yoon godhanne bor yeroo nuti waa gadhiifnu yeroodhaan dhufee isin biraan gahu waan ta'eef subscribe yoo godhatan garuu yeroodhaan dhufee isin biraan gahaa jechuudha. Haala kanaan subscribe godhadhaa.
laayikii illee osoo hin tuqin keessaan bayina waliifis immoo sheer waasaappiidhaan kunoo bakka kana tuqiidha waasaappiidhaan nama afurii firiyoota kee jaallattu nama 5 6 ergiif misinjaraa ergiif ilmoo ergiif kanuma kanaan nu jabeessaa nutis isiniif jabaanna jechuudha fuwaarsoo ni jabeessinaa kaameeraamaanis qopheessinee gagadhiifneerra biyya hundar harkaan gaarii